Egaa waan hunda hojjennee raawwanneen booda akkuma argitan kana laaqana keenya dhiyeeffannee haadha laaqanni keenya buddeena osoo hin taane daabboo goommanaan yookaan raafuun jechuudha. Akkuma argitan kana maashaallah tabaarakallaa jedha. Egaa kana fakkaata kun immoo xumura hojiiti jechuudha. Erga waan sanii osoo qopheessin dura akkanatti maaksii dibannee turre. Maaksiin kun kan maali akka ta'e erga xumuraatti na waliin tura. Isinillee itti fayyadamaa yeroo mana keessanii dabarsitan dibadhaan isin jijjiirama guddaa irratti akka argattan homaa shakkii hin qabu. Egaa salaamtillee hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota siimbootu hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni isaanii keessan dalagaa fi akkam isin jaana bira bareeda alhamdulillah. Isin birallee bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun akkuma argitan kana maaksii kana dibadhee sa'aatii 2 akkasnarra turuu hin oolu allawalami. Egas booda gara hojiitti deeme jechuudha. Jalqaba irratti viidiyoon kun asirraa eegala. Ka jalqabarra laaltan san immoo wajjumaan itti deemna. Asitti dammi kun akka tasaa ta'eetiin damma kana jechuudha. Nama surprise nu godhe fiin binneeni maashaallah hedduu takka bareeda kaan hin beeku gagaa wajjin dhufe hedduu takka namatti tola fuula kiyya dibadha jedhe. Egasii xiqqoo irra dhandhamee ture jechuudha. Hordoftoota kiyya bunaa fi damma dibachuudha deema. Namoonni maaksii bunaa hin fayyadamne fayyadaman isin jawarra gammaa hin fayyadamini. Maaksiin bunaa baay'ee takka bareedaa fi fuula keessan kan isinii bareechu kan isinii laaffisu hatta koomee luka keessanillee jechuudha. Maaksii bunaa kana dibattanii wantoota garaagaraa wajjin walitti makuudhaan feestaala godhatanii kaalsii godhachuudhaan sa'aatii 2-3 fira tursiistanii ofirraa dhixxan jijjiirama hedduu argattan. Horri koomeen isin jabaatu keessattuu hedduu laaffisa jechuudha gogaa maaksiin bunaa kuni. Egaa fuula kee dhiqadheen booda dammumaa fi buna bichaa bishaan xiqqishoo isii irra buusee jira akka inni laqaqqinaa jedhuufi. Maaksiin bunaa kun kan bunni kun harkaan daaknu noormaalii nuskaaffeellee ni ta'a inni fa'aa sirriitti ta'a iyyuu maaliif yoo akkana waliin laaffistan sirriitti ismuuzii ta'a jechuudha. Kun xiqqoo jajjabaatu danda'a sirriitti waan hin bulloofneef amma kama bunaa fi gizee buna faddanfisu keessatti hafe mooyya keessaa fayyadame. Maashaallah hidhii keessanillee dabalatee akkanatti dibachuu dandeettanii warri buna sodaattan bunna mara kennan qabu galgala fayyadamaa warri sodaattan kan namni hunduu amala mataa isaa qaba. Michi jettanii sodaatu dandeettanii. Egasii waliin ga'ee isinitti deebi'ee kun kana fakkaata hijaaba kiyya baballeessee jira ta'uu qabamaa miti. Kun hunda isaatu dibadhee kun immoo gagaa isaatiin jajjabaatu kun isin irratti hafe malee anu hundaayyuu dibadhee jira fuula kiyyaaf diqqooma godhe duraayyuu faana keessan luka keessan harka keessan walumaa galatti qaama guutullee iskiraappii buna sukkaara damma walitti godhuudhaan waan guddatti qopheeffattanii shaaworii gisee seenuuf jettan dursa qaama keessan guutullee isinitti toleetiin hin fayyadamtan bareedaadhaan isinin jaa. Egaa akkasitti maaksii san dibanneen booda kallattimaan har'aan tana goomman hojjechuu deema. Goommanni kun qarshii 50. Egaa akkuma argitan kana jalqaba irraa dhinnee egasii waliin kan hojjennu ta'a wajjin shaashambaa jenna isin egaa turtii bareedana waliin dabarsa. Har'a affeeluuf hin deemu akkanatti barbaade jechuudha. Kanaaf akkanatti baala isaa qofa irraa akkana ganaxxasutti jira. Ni mul'ata sirriitti mul'ata jedheeti yaada. Akkuma argitan kanatti haala kanaan hundaa waliin geenye waan isinitti dheeratuuf jecha haaluma kanaan hundisaatu ciccirree walitti deebina jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhiqee jira waan ta'eef jechuudha. Ammaan tana goomana namni jaalattan laayikii tuqaa isiniin jaa. Akkasumallee hordoftoota kiyyaa maashaallah tabaarakallaa haala kanaan mukaa fi ka barbaadu adda baasee jira. Achirratti hafe sun xiqqoo baalli isaa uramaa ta'innan irraa hambise. Kaan immoo haala kanaan hunda isaatu akka barbaadutti mummuree jira jechuudha. Asitti immoo shunkurtii firee 2 fi qullubbii qopheeffadhee jira. Ibiddallee ganaa qabsiisuudha deema. Amma jalqaba ibidda qabsiisa. Hagani shunkurtii kana ciradhu naa qabata jechuudha. Ibiddi deemuma san dhumata waan ta'eef saniif dursa qabsiisuu dide. Maabiraatillee nima jira garuu beekaatuma ibidda irratti dalaguu waan barbaadeefi. Egasii kun akkuma argitan kanatti kasala keenyatti naqee kunoo qabsiisutti jira. Egaa akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa ittiin bohaaraa hundi keessanuu warroonni biyya namaa jirtan warroonni biyya keessa lixattanii daawwattan sagalee suuta irratti hidhaa jira diqqoonatti hin mijanne saniifi. Egaa kallattimaan ibiddi eeganuu qabatu shunkurtii keenya firee 2 san quuncisnee qullubbiin xiqqishoo wayiitii nama salachaati. Haa ta'u keessumaa hin dhabamini firee 3 takka quuncisee jira kunoo argitanii ammaan tan irraa lolla'a saniin booda lolla'ee shunkurtiillee akkanatti akka ruuzaa kanatti cira jechuudha. Firee lamaanuu tokkooyyuu ni gaangoo manatti shunkurtii yoo baatee das naman jedhu an akka kiyyatti jechuudha.
garuu shunkurtiin xiqqoo waan taateef firee lama godhee akkuma argartan kan ibidillee asitti nu qabataa jira. Eegasii goommana walumaan xabbasnee laaqana goommana nyaanna buna waliin danfisna. Akkasumas goommana qofaa miti waan goommana nyaatanillee garagalchaa waliin goona jechuudha. Garuu jalqaba irratti goommana hojjanna timaatimii firii tokko fayyadama. Quncee isaa haala kanaan irraa baasee jira. An fakkeenyaaf quncee wajjinillee akkanatti ciruu danda'a garuu qunceen isaa addatti goommana keessaa mul'ata jechuudha. Nattiin tolu akkasitti hundumaaf irraa quncisee kunoo kaawwan of biraa akkanatti kakkaasa. Egaa ibiddi qabateen booda kunoo maxxabashaa irra kaa'ee zayitiitti qicee jira jechuudha hordoftoota kiyya. Eegas booda zayitiin xiqqoo isii ho'e. Egaa goommanni qaxaaxaan qabu qullubbiitti godha. Eegas shunkurtiitti naqee goommana keenya itti galcha jechuudha. Akkuma argartan kanatti goommana itti godha. Goommanni kun amma guddaa fakkaata booda garuu cilfaa lamatti deebi'anii beektanii isin kana hunda yoo akkanatti albeen jiran wayyaa akkasittu jechuudha. Garuu kana na barbaachise waan ta'eef kunoo haala kanaan maashaallah tabaarakallaa ammaan tana gadi deebi'eetii jira. Ammallee ni ilaalla. Maashaallah ammaan tana gara bilchaatu waan deemeef timaatima akkasitti ciresan itti galchee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa amma xiqqootti qadaana amma saga tokko yoo inni xiqqoo bilchaati asitti lixiin bukaa'utti jira. Asitti immoo tu'agin bilchaatu aga tokko bilchaateera waan ta'eef qaaraa firii lamaan takka qopheeffannaa jechuudha. Qaaraan xixiqqishu wayiiti baay'ee xixiqqoodha mixmixaa xixiqqoo sanneeni haa ta'utu ammaan tan akkanatti qicireen booda kallattimaan goommana keenya laalla jechuudha. Itti goona bilchaatee jira. Halluun isaa jijjiirameera ni argitan jedhee yaada xiqqoo isii garuu garagalchaan nyaatu henna waan ta'eef bishaan xiqqoo isii xabirra godha. Akkuma isinitti mul'atu kan bilchaatee jira. Garuu dhama waan barbaaduuf xiqqoo isii osoo gudditti godhee bishaan xiqqoo isii itti godha jechuudha. Argartanii dhama akka qabaatuu fi akkanatti waan barbaadeef jechuudha. Bishaan sun haga takka egaa wajjin bakka ol fudhateen booda goommanni keenya gara xumuraa gahee jira jechuudha. Isa irraa fuuna itti aansuun maxxabashaa kanarratti garagalchaa keenya godhachuu deemna haadhuma salphaa ta'een maxxabashaawwan tuniiwwan garaagaraa paankeekii garagalchallee ni xiqqaatti malee bareedatti kaasti garuu ibidda lashitti ta'uu qaba jechuudha. Anama ibidda goomman itti xabbasee geesse kanarratti akkanatti didiqqeesse jechuudha. Qixxaa babbareeda wayii baasti zayitii jala qiccanii wanni jettan akkuma dura argitan zayitii jala qiccee sooftii wayitiin waliin gahee jira. Ammaan tana qixxaa akkuma argartan kanatti didiqqeessee babbareechee itti godha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa eegasiin booda gubbaa isaa aananii fi zayitii dibee aananii fi zayitii walitti qicuudhaan akkasitti dibee qixxaa keessan hedduu isin laaffisaa hedduu bareecha. Isin hanqaaqullee dibuu dandeettan garuu aananiif zayitii walitti godhuudhaan gubbaa isaa dibee jira. Maashaallah tabaarakallaa haaluma salphaa ta'een qixxaa babbareeda isii ijoolleefillee maksasii ni ta'a. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyya eelee an fakkeenyaaf qixxaa kana eelee biddeena osoo lokkosee gizima tokkotti irraa yaasa hunda garuu ifaan dhugaa dubbachuuf ifaan horii adaamaa jirtan naa himaame ifaan nuti jechuudha qarshii 400 guunne torbaan keessatti dhumata. 400 kana jechuudha ji'a keessatti qarshii meeqara qarshii 1,000 fa'i dhufa jechuudha. Dhugaa isin jaa bakka gaafina yeroo hundaa garuu waa hundaa istoof irratti fayyadamna gizigizii akkan akka sala buna malee gaa ta'u malee immoo hedduu kabaranaa adduma jechuudha. Ana bira qofa ta'a nama biraa qofa birallee ta'a hin beeku 400 torbaan irra hin dabartu jechuudha. Kanaaf eelee lokkosne kasalillee yaa birri maan bitama haa ta'uti hundumaafuu haadha kasala irratti hojjannu godha jechuudha. Goommanallee ittoo biraa hojjedheera garuu goommana hedduu jaaladha maashaallah jedha. Goommana namni jibbuu jira jedhee hin yaadu hangara kiyyaa goommana hedduu jaaladha jechuudha. Goommanaa fi dhiisaa bakka kabiraa haa ta'u goommana hedduu waan jaaladhuuf haadha immoo bakka goomman namichi jedhee jennaan irraa bite. Kanaaf isa bite taanaan immootu daabboon yookaan garagalchaan natti tola goommanni. Kanaafuu qixxaa kana bukeessee yoo bukeessuun itti agarsiisne yaa akkuma gizee kamuu irshoomaa fi uumama itti godhee bukeessee xaaxaa ittiin baay'isne kanaafuu salphaadha jechuudha. Akkanatti ammallee gatti goonee booda gubbaa isaa zayitii fi aannan waliin makandeessan itti deebuudhaan haaluma argitan kana maashaallah tabaarakallaa hundasaatu haaluma kanaan hojjannee irraa yaasna. Eegas wanni keenya nu bilchaatee qophii ta'ee jira goommanni keenya akkuma dura argitan sanitti. Kanaaf qixxallee haaluma kanaan hundaa goonee irraa baasna kun ammaan tana xumuruu fi lixiin kun gisa kan guddata bakka lama godha. Osoo amma eelee biddeena ta'e garuu gizee matakkatti didiqqeessee godhes bal'isallee godhe gizee matakka irra dabartu jechuudha. Haa ta'u maxxabashaan baay'ee xiqqoodha tuni. Haa ta'uti garuu akkuma kaawwanitti itti bareechistee baasti yoo ibidda lashii irratti gootan yoo ibiddi sirri jaloonni ta'e immoo gubata jechuudha. Kanaaf an amma ibidda dura waa irratti hojjedhe san irratti osoo ittiin dabalin maandajaan waan ta'eef
isumarratti godhee takkan haftee jirti. Egaa haaluma kanaan hundisaatu akkuma argitan ammallee irra dibuutti jira. Haaluma salphaa ta'een mana keessan keessatti garagalchaa godhachuuf eeleen biddeenaa maal isiniin barbaachisu maxxashaa qabaattan taanaan istoof irratti illee ta'uu danda'a. Haayilii jala qannastanii kunoo hundaa haaluma kana irraa baasee jira. Akkuma argitan kanatti kanallee wanni qabachuu namatti hin tolu. Maxxashaan dhiqishuu waan taateef walitti as nama harka wanni jetti. Isaan kaasuuf hedduu yaalee garuu kaasee jira kun maashaallah jedha. Egaa akkanatti ni jaambirate bitettanii yoo gootan osoo isin jalaan gubatiin maashaallah magaalatti irraa baafachuu dandeettanii jechuudha. Namoonni qixxaa akkana kanneen jaalattan hedduu mi'aa dhugaa dubbachuuf qixxaan maxxasha irratti hojjetanu. Paankeek illeen hedduu takka namatti tola. Egaa hunduma isaatu takkitti haftallee haalummaan margitan kanaan itti go'a. Namoonni ishiitaaf shaarbii barbaadan karaa keessaatiin na dubbisaan isin jaa obboleeyyan kiyya meeshaalee mana keessaa ishiitaaf shaarbii maatii keessan sarpiraayizii wanni godhuu barbaadda yoo jiraate viidiyoo meeshaa zamuu onlaayinii shooppii irra gadi isin dhiisa. Asirratti qaban takka isin hojjedha viidiyoo lallamaa hin jiru. Hundi keessanuu pilis viidiyoo waan gadhiisu ilaala. Namni hojiin isin baate immoo banaa dhiisaan isin hin jaa. Warri ilaaltan immoo laayikii tuqaa. Laayikiin keessan akka viidiyoon kee nama bira faffaca'uuf na gargaara waan ta'eef laayikii tuquu hin dagatinaan isin jaa obboleeyyan kiyya. Egaa kadhumallee haaluma duraa saniin hojjannee raawwannee amma kanneen uf biraa gurgurra jechuudha kootota kunoo ammaan tana hundaa geessinee jirra. Ol dheessuu qofa jechuudha. Kan hafuu takkitii tanatti garagalchinee irraa fuunee maashaallah akkanatti illee tol garagalchuu dandeettanii garuu waan xiqqoo itti babba'iseef harkumaan itti akkanatti galabbataa jira. Ammaan tana meeshaa kana of biraa soneessina jechuudha. Egaa warroonni hanga ammaa obsaan jaalattanii na waliin haga daqiiqa kana turtan galatooma ulfaadhaa isin jecha garuu moonni isin dagattan yeroo baay'ee laayikiin tuqxanii baay'een keessan sabskraayibii hin gootanii laayikii illee tuqaa warri osoo sabskraayibii hin ilaaltanii illee sabskraayibii godhaa kunoo qixxaan keenya haala kanaan hundaa geeffanne egas yoo ibidda kana girgiratti irraa baafannee ixaana mana keessa aarsina jechuudha. Dalagaa keenya geeffannee jirra. Ammaan tana kunoo asitti hagammaa maaksiin irra ture yeroo san osoo hin jalqabin dibadhee hagan goommana qanaxxasee hojjedhee geessee qixxaasan tolchee jedhee kan hunda hodiqaate viidiyoo kana gizee waraabusaa lama akkas turuun oolu lixilleen haga bukaa waan tureefi maaksiin kun anumarra ture jechuudha. Lixi gizee bukeessinitti agarsiisne lixiin yoo bukeestan sa'a takka akkas turuu danda'a. Lixiin akkana kunniin taata kaagalamallee turuu danda'a akka harka namaati. Kanaaf sa'a lama akkasnarra ture jira jechuudha. Maaksiin kun maaksii maaliiti? Dammaa fi buna jechuudha. Bishaan xiqqoo xabitti godhee jira. Dhiqadhee deebi'a. Maashaallah tabaarakallaa kun akkuma argitan kana dhiqadhee deebi'ee jira. Garuu homaa hin haxaanne malee laaqana nyaatu jedha waan ta'eef harkaan looshinii xaquu hin barbaanne. Ammaan tana baay'ee isin hojii turuuf hin hedduu beeleetii jira. Kallattiimaan kunoo eega dhiqadheen booda kana fakkaata baay'ee tokko bareeda. Marti keessanuu maaksii bunaa damma wajjin godha fayyadama. Akkasumas irdii maaksii bunaa damma gootanii fayyadamtillee bareeda. Eegas booda hordoftoota kiyya kallattiimaan akkanatti dhiyeeffannee jirra. Hundi keessanuu haa nyaannu isiniin jedha. Maashaallah tabaarakallaa. Namoonni garagalchaa goommanaan jaalattan asumaanoo kutaadhaa ittiin tuqadhaa isin jaa garaa isaa keessallee qixxaa isinitti agarsiisa. Maashaallah baay'ee tokko namatti tola. Keessaa baay'ee bareeda. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kanumaan raawwateeti jira. Hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Egaa hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura. Hedduu takka isin jaaladha. Hedduu takka isin kabaja. Namoonni meeshaalee biraa qabdan dhiqqoo sammuuna kana biizii ta'ee warri meeshaa gara maatii keessanii isinii ergu meeshaan xiqqoo na bira jiru. Dhiqqoo biizii waan ta'eef obsaan eeggadhaan isin jaa hordoftoota kiyya. Kanaaf marti keessanuu hin beektanii warra waan biraa qabdan maashina qamashaa sanfaa warri na gaafattan kan biyya keessa jiru kan sammuuna bitu sanii an fayyadamee irraan beeku namoonni barbaadan isiniif ichisa jechuudha. Hordoftoota kiyya egaa namoonni meeshaa na biraa qabdan akkasumas namoonni meeshaa barbaadan namoonni ishiitaaf shaarbii na gaafattan karaa waasaappiitiin heloo jedha. Lakkoofsa kiyya koodii Itoophiyaa afoonitti galchaatanii lakkoofsa kiyya immoo kunooti Duwwaa 9 Duwwaa 121 Duwwaa 673 karaa waasaappiitiin heloo jettanii na argattan jechuudha. Viidiyoon deebi'ee gara afootiin asitti dabalameetii jira. Hundumaafuu hundi keessanuu isin yaadachiisuu fi kan jidduun as deebise maaksii kana fayyadama. Marti keessanuu namoonni fuulli keessan isin gogogu namoonni lutti keessan koomee keessan isin babbaqaqu maaksii namoolleen bakka kanatti loomii xiqqoo cuunfaatiniin luka keessaniif fayyadamaan isin jaa. Akkasumas giriisinii galgala haxaadhaa feestaalii ofitti godhatanii kaalsii godhadhaa bulaan isin jaa jijjiirama guddaa argattan yoo sanii.
Akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee kanuma goolabameeti jira. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti isin jaaladha. Isin kabaja. Baay'ee.